Onkololeessa shan guyyaan roobee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media cunfaalee gabaasa arraan isinitti hima. Cunfaalee kana kan isinitti himu an Rastam Mahmad jalqabarratti immoo matootii gabaasa keenya arraatiin isinitti hima. Dhimma Afrikaatti gorsaan olaanaan Ameerikaa falmiin hidha haaromsaa karaa siyaasaa osoo hin taane karaa teeknikaatiin furmaata argachuu qaba jechuun dubbate. Humni qilleensaa dirqama kamiyyuu ga'umsaan raawwachuuf qophii olaanaa taasisuu Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasan himan. Pirezidaantii Taayyeen Xalayaa Muudamaa Ambaasaadara Masrii Haareyaa harkaa fuudhuu ministeerri dhimma alaa ibse. Du'aan boqochuu Raa'ilaa Oodiingaa hordofee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ergaa gaddaa dabarsan. Gaazaa waraanaa waggaa lamaan mancaatee deebisanii ijaaruuf kan oolu biyyoonni lixaa fi Arabaa doolaara biliyoona 70 wa'adaa galuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Kanneen matootii cunfaalee gabaasa keenya kan guyyaa arraatii amma immoo bal'ina gabaasa keenyaattiin isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin tura. Dhimma Afrikaatti gorsaan olaanaan Ameerikaa falmiin hidha haaromsaa karaa siyaasaa osoo hin taane karaa teeknikaatiin furmaata argachuu qaba jechuun dubbate. Gorsaan olaanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa dhimma Afrikaa fi bahaa jiddu galeessaa kan ta'e Masaad Buulos wal dhabdeen hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dhiibbaa siyaasaan osoo hin taane karaa teeknikaatiin furmaata argachuu qaba jechuun ifamsan. Buulos Afgaafi TV Al Arabiyaa waliin taasisaniin Waashingtan biyyoota sadeen Itoophiyaa, Suudaanii fi Masri jidduutti furmaata nagayaa fi qaama maraan fudhatama qabu kennuuf kutannoo qabdu irra deebi'anii mirkaneessan. Dhimmichi dhimma teeknikaa waan ta'eef karaa teeknikaatiin furmaata argachuu qaba kan jahan gorsaan olaanaan kun furmaata qaama hunda biratti fudhatama qabu keessumattuu dhimma teeknikaa irratti hojjechaa jirra jechuun akeeke. Kun Itoophiyaa, Masrii fi Suudaaniif dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii kan jahan Buulos piroojeektiin humna bishaanii guddichi eebbifamuun dhugoomee jiraas jahan. Kana malees murtoon gara fuulduraa kamiyyuu dhugaa kana tilmaama keessa galchuu qaba jechuun akeekkachiise. Itti dabaluunis biyyi isaanii tumsa karaa nagayaa Kaayiroo fi Finfinnee jidduutti taasifamu deeggaruu itti fufti jechuun biyyoonni lamaan kun biyyoota walitti hidhaminsa seenaa qabeessa qabanii fi walitti bu'uu hin qabnedha jechuun ibsan. Gorsaan kun daawwannaa dhiyeenya kana Itoophiyaa fi Masritti taasisaniin dhimmi hidha haaromsaa xiyyeeffannoo guddoo akka ta'e kan dubbatan yoo ta'u, mariin Ameerikaa fi Masrii jidduutti taasifamaa jiru itti fufee akka jiru hubachiise. Buulos dhimmi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa pirezidaantii Doonaald Tiraampiif baay'ee barbaachisaa fi dhimma istiraateejii ta'uu ibsuun yeroo jalqabaaf gara aangoo pirezidaantummaatti dhufanitti dhimmicha furmaata argachuuf ciminaan hojjechaa turuu isaanis yaadachiise. Itti dabaluunis marii fi irdubbannoo dabalataa hawwiidhaan eeggachaa akka jiran himan. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp, Pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii fi Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad jidduu jaarsummaaf seenuuf fedhii qabaachuu fi dhiisuu isaanii gaafii Masaad Buulos gaafatamaniif deebii yoo kennan yoo Waaqayyoon jehe waliin ni argina galmasaniif hojjechaa jirraas jechuun deebisan. Dilbata dabree pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin qophii Kaayiroo Watar Wiik 8ffaa irratti yeroo Itoophiyaan itti gaafatamummaa malee dhimma Abbayaa irratti murteessitu Masriin harka marattee hin ilaaltu dantaa bishaan Masrii eeguuf tarkaanfii barbaachisaa hunda ni fudhatti jechuun isaanii ni yaadatama. Masriin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa waliin wal qabate ilaalcha bara gita bittaa tumsa biyyoota qarqara laga Naahil dadhabsiisuu tarkaanfachiisuun haasaa dubbii barbaachaa taasisaa jirti jechuun ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa ibsa borumtii isaa baaseen deebii kenneefii ture. Deebichaanis Itoophiyaan mirga Naahil fayyadamuu qabdu dhiibbaa yookaan sodaa keessa galuun hin dhiiftu jechuun Masriin tumsa dhiiftee imaammanni Itoophiyaa gad xiqqeessuuf qabdu jalaa fashalaa'ee jahan. Humni qilleensaa dirqama kamiyyuu ga'umsaan raawwachuuf qophii olaanaa taasisuu Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasan himan. Humni qilleensa Itoophiyaa dirqama kamiyyuu ga'umsaan raawwachuuf qophummaa olaanaa irratti argama jahan ajajaan olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasan.
Gama biraan ajajaan itti aanaan humna qilleensichaa kutaalee dirqama opereeshiniif gumaacha olaanaa baataniif beekamtii kenne. Humni qilleensa Itoophiyaa ergamaa fi dirqama dhaabbatichaa kamiyyuu ga'umsaan raawwachuuf qophummaa olaanaa qabaachuu Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan saganticha irratti ergaa dabarsaniin hime. Dabalataanis dhaabbatichi riiformii gaggeesseen yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina dinqisiisaa galmeessuu kaasuun cinatti kunis bu'aa waloo hoggansaa fi miseensotaan galmaa'e tahuu ragaa bahe. Kutichi naannawaa daangaa qilleensa Itoophiyaa ga'umsaan eeguuf qophummaa loltummaa olaanaa qabaachuu itti aanaan ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaa'ee Laggasaan ibse. Qaamolee deeggarsa taasisanii fi kutaalee dirqama isaanii ga'umsaan bahataniif beekamtiin kennamuu fi raayyaa ittisaatti qopheessan olaanaan miidiyaa onlaayinii Leetanaal Koloneel Wubshet Chakkol miidiyaaf ibsa kenne. Pirezidaantii Taayyeen xalayaa muudamaa ambaasaddara Masrii Haaree harkaa fuudhuu ministeerri dhimma alaa ibse. Itoophiyaatti ambaasaddara Masrii haarawa ta'uun kan muudaman Obaayidaa Aldandaraayii xalayaa muudama isaanii masara mootummaa biyyoolessaatti dhiyeeffachuu fi pirezidaantii Taayyee Atsiqasillaasee xalayaa kana harkaa fuudhuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ifoomse. Sirna xalayaa muudamaa ambaasaddara Masrii harkaa fuudhuu kanarratti ministeerri dhimma alaa Gideon Ximootiyoosii fi deettaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Biraanuu Tsaggaahee argamanii jiran. Wayitaa walgahii kanas pirezidaantii Taayyeen walitti dhufeenya biyyoottan lameenii kan fuula garaagaraa qabu ta'uu eeranii keessattuu gama qonnaa, industirii fi oomisha warshaan waloomaa jirus kaasan. Miidiyaaleen mootummaa obbo Taayyeen dhimmoonni kan biyyoota lameen jidduu jiru akkuma jirutti ta'anii kanneen ogummaa biyyoottan lameenii kan turan waan hin taaneef dhimmoota kana karaa marii bilchaataa ta'een furatu jechuun dubbachuu isaanii gabaasan. Miidiyaaleen mootummaa akkasumas ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wal dubbii kana irratti waa'een hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti mari'atamuu fi dhiisuu isaanii hanga ammaatti wanti ibsan hin jiru. Biyyoonni lamaan ammas hidha kanaan wal qabatee himata walirratti banuu itti fufanii jiran. Xalayaa muudamaa ambaasaddara Masrii Haaree harkaa kan fuudhan pirezidaantii Taayyeen bara 2017 hanga 2018tti Masritti ambaasaddara Itoophiyaa ta'uun tajaajilanii jiran. Du'aan boqochuu Raa'ilaa Oodingaa hordofee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad ergaa gaddaa dabarsan. Gameessi siyaasaa Keeniyaa Raa'ilaa Oodingaan dhibee onnee isa mudateen hinditti yaalamaa turuun umrii waggaa 80ffaa isaatti har'a ganamaa addunyaa kanarraa du'aan boqote. Filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa keessatti yeroo shaniif hirmaachuun morkataa cimaa kan turee fi siyaasa Keeniyaa keessatti ashaaraa olaanaa kan qabu Oodingaan bara kana koomishinii gamtaa Afrikaa ta'uuf hanga marsaa xumuraatti dorgomuun isaanii yaadatama. Raa'ilaa Oodingaan Uhuruu Keeniyaataa fi Wiiliyaam Ruuttoo waliin dorgomaa cimaa nama turedha. Bara faranjoota 2008 hanga 2013tti ministeera muummee Keeniyaa ta'uun tajaajilee jira. Kana malees yeroo garagaraattis ministeera dhaabbilee adda addaa ta'uun tajaajilanii turan. Dabalataan ammoo hundeessaa fi hoogganaa paartii siyaasaa ODM jahamtu ture. Gabaasa keenya maddeen alaatiin Gaazaa waraanaa waggaa lamaan mancaatee deebisanii ijaaruuf kan oolu biyyoonni lixaa fi Arabaa doolaraa biliyoona 70 waadaa galuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN beeksise. US dabalatee biyyoonni akka Kanaadaa akkasumas biyyoonni Arabaa hedduun Gaazaa deebisanii ijaaruuf waadaa galuu isaanii qondaala UN wabeeffachuun Reuters gabaase. Qondaala sagantaa misooma dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan ta'an Jaakoo Kiiliyaars akka jaanitti waraana Gaazaatti gaggeeffameen yoo xiqqaatee jijjigaan gamoo toonii miliyoona 55 tahuu uumamee jiraachuu ragaa bahe. Itti dabaluunis qondaalli kun jijjigaa Gaazaa keessa jiru sirreessuu fi Gaazaa deebisanii ijaaruun waggoota hedduu akka fudhatus ifoomse. Kana malees michoowwan keenya hedduurraa oduu gaarii dhageenyee jirraa kan jahan qondaalli kun biyyoonni hedduun Gaazaa deebisanii ijaaruuf maallaqa akka buusan waadaa seenuu isaanii himan. Karoora Tiraamp dhiyeesseen Israa'elii fi Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa mallatteessanii as Filistiiniyoonni hedduun qe'ee isaanii waraanaan manca'ee fi gamoo jijjigetti deebi'aa jiru.
waraana waggaa lamaan haleellaa Israa'el gaggeessiturraa kan ka'ee gamoowwanii fi ijaarsiiwwan Gaazaa harki caalu mancaanii jiran. Mancaatii dhaqqabeen alatti Filisxooniyoonni 68 ol waraana kanaan akka du'an ragaan ministeera fayyaa Gaazaa ni agarsiisa. Keessumaa magaalaa Gaazaa keessatti waraana cimaa gaggeeffameen gamoowwanii fi manneen hedduun mancaanii jiran. Ragaan United Nations Satellite Center akka agarsiisutti gamoowwanii fi manneen Gaazaa parsantii 83 mancaa'uudhaan miidhaan hamaanis irra gahee jiraachuu ifoomsa. Sagantaan misoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii gama isaatiin hanga ammaa jijjiga toonii 80,000 takka ta'uu fi jijjiga gamoowwan Gaazaa keessaa akka sirreessuu ibsee jira. Israa'elii fi Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu osoo hin mallatteessin dura Israa'el addatti duula waraanaa torbaanotaaf magaalaa Gaazaa keessatti gaggeessiteen gamoowwan dhedheeroo ta'an hedduu isaanii barbadeessitee turte. Sababni gamoowwan dhedheeroo irratti xiyyeeffachuun mancaasteef ammoo Hamaas gamoowwan gurguddoo keessa maddeeffachuun sochii loltoota Israa'el to'ataa turan kan jahurraa tahuu ragaan arkannee ifa godha. Eegan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cunfaleen gabaasaa arraaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture yeroo yerootti gabaasaaleen adda addaa kan biyya keessaa fi alaa akka isin dhaqqabuuf toora fuula Facebook Oromo Voice Media follow like share godhuun YouTube keenyas subscribe godhuun nu hordofaa jecha hanga sagantaa biroon walitti deebinuu nagayaan nuuf tura.